Social media tokko bantanii fakkeenyaaf social media tokko bantanii TikTok yeroo TikTok erga bantanii booda waati isinii dhufe video way isinii dhufe fakkeenyaaf video maalii haa jennu video kubbaa miilaa jennu akkuma fakkeenyaaf sirra fudhannee jechuudha. Waa'ee kubbaa miilaa way isinii dhufe ilaaltanii karaa meeqa hojjeta kan inni jedhuuf egaa amma tokko karaa koomentii hojjechuutii ni danda'a. Engagementii warra nuti jennu jechuudha. Koomentiidha. Inni lammaffaan laayikiidha. Inni sadaffaan immoo dureeshiniidha. Saatii hammamiif namtichi taa'ee ilaaleedha viidiyoo sana. Inni kan biraa immoo sheeriidha. Ani ilaalu. Koomentii jechuun viidiyoo kubbaa miilaa sana erga ilaaltanii booda galtanii gaafa koomentii gootanii maal jedhaa? Namtichi kuni jaallateera jechuudha. Engagementii irratti gochaa jira. Koomentii caalaa immoo laayikiitu dhufa. Maaliif? Koomentii nama fakkeenyaaf jibba ta'uu danda'a, jibbitee barreessitee ta'uu danda'a. Sigalee kanaan maal godhaa? Like gaafati gootu immoo baay'ee interaaktii godheera namtichi kun isin jedha. Baay'ee interaaktii godheera. Dureeshinii kan nuti jennu immoo fakkeenyaaf viidiyoo sana akkuma isinii dhufeen battalatti jechuudha. Daftanii scroll gootanii taananii viidiyoo akkasii dafee recommend isinii godhu jechuun isinitti deebisu viidiyoo akkasii namtichi hin jaalanne jedhee waa yaadu jechuudha. Garuu viidiyoo sana hamma daqiiqaa walakkaatti yookiin jechuun walakkaa viidiyoo sanaatti ilaaltanii taananii yookiin guutummaa viidiyoo sanaatti ilaaltanii taananii namtichi kun viidiyoo kana jaallateera. Naan fidaa fi haa fayyadamu. Otuma isin hin beekin walitti isinidha jedha jechuudha pilaatfoormii sana faana jaallatee jedha. Nama ajaa'iba. Dhuguma jechuun nama ajaa'iba akkaataatti algooriizimiin hojjetu jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Maarkeetingiidha bakka. Gabaabumatti gaafa yaaddanii maarkeetingiidha. Akkamitti sammuu namaa fi intinii sana walitti akka jiru jechuudha. Sana booda maal godhaa? Dureeshinii sana ilaalee yookiin jechuudha ofuma keessa ilaaluu dandeessu. Amma erga isinitti meetii booda jechuudha. Ofuma keessa ilaaluu dandeessu. Yookiin otuma isin scroll gochaa jirtanii fakkeenyaaf waa'ee kubbaa miilaa sana daawwattanii react itti gootaniitu like gootaniitu taanaa yookiin comment gootanii yookiin dureeshinii sana bal'aa ilaaltanii yookiin namaaf share gootaniitu taananii lama sadii caalaa scrolling gootanii deebistanii ammas waa'ee kubbaa miilaa deebisee isinii fidaa jechuudha. Tiraa godheera akka takka isin bareera waa isin jaallattan bareera jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba.